Akkuma beekamu raajii kana fuula miidiyaa irratti isiniif dhiyeesseen ture. Ammoo raajiin kun baay'ee lolaa jiru waan ta'eef wal wajjin dhaggeeffannaa. Tole, raajii eenyu jedhamtu? Eessa raaji? Tole, nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Maqaan koo Raajii Caaliin jedhama. Waldaa Misirraachoo Humna Wangeelaa magaalaa Gimbii irraan tajaajila. Maarree raajii koo maa nama baartu? Ispoortiin hojjetiina, inkorrojiina, koppii peestiin godhiinaa jenne malee. Maaluma gochaa jirta Waaqa sodaadhu? Gadhiisi dhumadhaamsin dhugaa Waaqa gadhiisi. Na dhibaa midhaachi kee biyya namni irraa goretti gortaa ka'ee namni irraa goretti gortaa. Na dhibaam ilaalchi kee biyya namni irraa goretti gortaa jedhee kan faarfatee Balaakkisaa obboleessa keenya faarfataa miiliyoon Lijaamoo yeroo ammaa kana quunnamee waanta jiruuf balaan irra ga'e kunis baay'ee ulfaataa fi lubbuu isaaf kan sodaachisu sababii ta'eef hatattamaan yaala gahaa sababii barbaachisuuf akka birmattaniif iddoo inni itti yaalamaa jirus hospitaala Naqamtee Speeshaalayizd waanta jiruuf namoonni naannoo sana jirtan akka hatattamaan bira geessan lubbuu isaa barartan isiniin jedha. Namoonni obboleessa keenyaa bira dhaabbachuu barbaadan lakkoofsa herrega baankii daldala Itoophiyaa 11515851 Duwwaa 82 miiliyoon Lijaamuu. As geenye Dr. Israa'el Xilahuun magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Boolee bakka addaa Atlaas jedhamutti tasa konkolaataa isaatiin ispookii konkolaataa baala gizee cabsee jedhan. Abbaan jalaa cabee rifaa'u tokko malee konkolaataa keessaa gadi bahuun shugguxii addatti naqe. Guyyaa waareetiin ogeessa fayyaa ola deemaa kana galaafatee deeme. As geenye egaan biyyi keessa jirru sadarkaa kanatti dhala namaaf kabaja dhabdee jirti. Guyyaa tokko lubbuu ajjeeftonni marti gatii dhiiga namaaf gaafatamuuf deemu. Lubbuun isaa jannatu ittiin jenna. Galma waaqeffannaa mootummaan dhaalame. Galmi waaqeffannaa argaa jirtan kun kan waldaa Masarata Kiristoosii Finfinneetti argamu waldaadhuma amantoonni keessatti waaqeffataa kan turan ture. Mootummaadhaan dhaalamee irraa manichi utuu hin diigamin mana sagadaa ta'uun isaa utuu beekamee jiru mana ispoortiitti jijjiiramee tajaajilaa jira. Ta'us manichumtuu ani mana sagadaatti malee mana ispoortii miti jedhaa jira. Amantoota waldaa Masarata Kiristoosii kadhadhaa gooftaan bara isiniif fidaa iddoo aarsaa isin jala dhaalames isiniif deebisa. Baga Waaqayyoo isin oolche. Seexanni tajaajiltoota adamsuun balaa tasaatiin fixuuf waan karoorfatee fakkaata. Yeroo Waaqayyoo hin eeyyamne. Guyyaa kaleessaa faarfattuu Sannaayit Mitikuu intarviyuu fi viidiyoo dhuga ba'umsaa isaanii namoota waliin ilaalanii duukaas bu'anii erga galateeffatanii booda balaan abiddaa manichatti uumamus Waaqayyo isaan oolchee jira. Baga Waaqayyo isin oolchee ittiin jenna. Dha'icha dukkanaan namatti dhufuu dhukkuba adeemaa saafaa nama balleessus hin sodaatin jedha. Caafa faarfannaa 91 lakkoofsa 6. Faarfataa Mangistuun nama nuti qabna jennee abdannu keessaa isa tokkodha. Waaqayyoo inni ati faarfattus si bira jiraa, si bira haa gorruu, fayyii ka'ii maqaa Yesuusiin ittiin jenna. Amantoonni keenya haa kadhannuuf akkasumas haa birmannuuf yaadara. Faarfataa Mangistuu Baqqalaa kaleessa ganamaa kana gara Hoolotaatti imaluudhaan hospitaala Saadaawomitti faarfataa Mangistuu Baqqalaa gaafannee turree jedha sooshaal miidiyaa irraati. Ammas faarfataa Mangee haala nama yaaddeessin irratti argama haa ta'u malee namoonni hedduun karaa keessaatiin haala ittiin gargaaruu dandeenyu nuuf beeksisaa jiru. Ammaaf haala kamiin akka gargaarru mariirra jirraa. Kanaaf ammaaf Waaqayyoon galateeffadhaa. Dhiyoottis haala kamiin akka isa gargaaruuf akkaawuntiitti gargaaramuu isin beeksisna. Eebbifama. Mariin araaraa marsaa sadaffaa mootummaa Itoophiyaa fi ABO gidduutti adeemsifamuu akka danda'u ibsu Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa hordofee yaadonni garaagaraa kennamaa jiru. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa miidiyaa biyya keessaa Faana TV irratti yaada kenneen waboon aldureewwan mootummaan dhiyeesse yoo fudhate mariin marsaa sadaffaa itti fufaa jedhe. Aldureewwan dhiyeeffaman gaaffii aangoo qoodannaa waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeesse kufuu qaba. Hidhannoo hiikkachuu qaba. Karaa nagaatiin qabsaa'uuf murannoo qabaachuu qaba jechuun dhiyeesse. Ibsi Itaamaajoor shuumii raayyaa ittisa biyyaa kanaa booda namoonni garaagaraa yaada kennaniin gaaffiin waraanni bilisummaa Oromoo qabatee qabsaa'aa jiru
gaaffii bu'uuraa uummata Oromoo waan ta'eef marichi gaaffii uummata hundee irraa kan deebisu ta'uu qaba jedhan. Gaaffii mirgaa hiree murteeffannaa, gaaffii bilisummaa, gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffiin of bulchuu, gaaffiin afaanii fi gaaffiin Finfinnee gaaffiiwwan Oromoo keessaa isaan ijoodha. Waraanni bilisummaa Oromoo mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessuu fi gaaffiilee Oromoo deebisuuf kan qabsaa'u ta'uu ibsaa ture. Hangaan waraanaa olaanaa Itoophiyaa kun marii marsaa sadaffaa kun marii jibbaata nagaa buusuuf taasifamuu yookaan yoomuu waliin mari'achuun akka hin danda'amne kan irratti murtaa'u ta'aa jedhani. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa erga mariin Taanzaaniyaa waliigaltee marii xumuramee yeroo jalqabaatiif wiixata muddee 11/2023 faanaa irratti kan dubbatani. Mariin marsaa jalqabaa Zaanzibaaritti gaggeeffamee fi kan lammataa Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti gaggeeffame sababa osoo hin milkaa'in hafeef jedhanii yaadan ibsanii jiru. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan mariin sun haala gaariin gaggeeffamaa akka ture kan himan Fiild Maarshaal Biraanuun dhimmoonni qaamolee lameen wallabsiisan qabxiilee xumuraa irratti kan ka'an ta'uu dubbatani. Birmadummaaf tokkummaa Itoophiyaa fudhachuu irratti mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru mootummaan filannoo dhufee fi uummata biratti fudhatama qabu ta'uu irratti walii galameera. Isa booda garuu dhimmoota tokko tokkoon ibsamantu wal dhibdee uume jechuun jalqaba irratti dhimmoota qaamolee lameen irratti wal ta'anii turan ibsan. Marii kana irratti qaamoleen mariisisan illee kan itti amanan sanadiin dhumaa qophaa'ee akka tures ibsan. Qondaalli waraanaa olaanaan kun dhimmoota wal dhabdee uumaniiru jedhan wayita ibsan gaaffiin aangoo qooddachuu isa ijoodha jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii kanaa kan dhiyeesse wixinee mataa qopheessuun ta'uu kan ibsan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gaaffii adda addummaa bu'uuraa uumee kan mootummaan akka hin fudhanne eeran. Mootummaan aangoon qooda yoo jedhes qooduu hin danda'u. Mirga aangoo qooduu hin qabu. Hirmaachisuudha kan inni danda'u. Aangoon qooduu yoo ta'e jalqabuma maaliif gara filannoo deema mare jechuun mootummaa Itoophiyaa filannoo aangoo kan qabate ta'uusaa gaaffii waboo irraa dhiyaatee kufaa taasisuu himan. Dhimmi biraan mootummaaf waboon dhaabsisee dhimma hidhannoo hiikkachuuti kan jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ammas qabsoo karaa nagaa irraa waliigalamuu akka qabu ejjennoo mootummaa ta'uu himani. Qaamni mootummaa waliin marii nagaaf taa'u gaaffii dhiyeeffachuu qabu. Gara heera mootummaatti deebi'uu karaa nagaan paartii uummatee qabsaa'u filannoo nagaatti dhiyaachuu qabsoo hidhannoo dhiisuun uummatatti nagaa makamuu irratti ta'uu qabaa jedhani. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin dararamaa uummata Oromoo hir'isuuf balballi isaa yeroo kamuu caalaa mariif banaa ta'uu ibsee jira. Marichi garuu gaaffii uummata Oromoo kan hundee irraa deebisu. Akkuma beekamu raajii kana fuula miidiyaa irratti isiniif dhiyeesseen ture. Ammoo raajiin kun baay'ee lolaa jiru waan ta'eef wal wajjin dhaggeeffannaa. Tole raajii eenyu jedhamtu eessa raaji? Tole nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u maqaan koo Raajii Caaliin jedhama. Waldaa Misirraachoo Humna Wangeelaa magaalaa Gimbii irraan tajaajila. Maarree raajii koo maa nama baartu ispoortiin hojjetiinaa inkorrojiinaa koppii peestiin godhiinaa jenne malee maa nama baartu mee isinumtoof duuba deebi'aati jechi keessan kun sirriidha ilaalaa mee. Wangeelli lafa nama godhadhe waan ani si gabbaruu hin qabu jechuudha. Eenyuun ta'i qaama barbaadde keessas ta'i. Kunoo Gimbiin jiraadha iddoo barbaaddetti na arguu dandeessa. Maal yaa raajii koo maal goonalee nuti berii nu gabbaraa isiniin hin jenne bir dhiisaa daandii makiinaatti baatanii teekaandoo gaggaragaluu goodaatti illee ji'amu kun ispoortii miti isiniin jenne bir sumatti maal fakkaata mee yaa jamaa dhaggeeffadha waan inni jedhu raajiinumti hin albayin namaan jedhu eessa jiramma indoom raajii miti miseensumti sabni mee hin albayin namaan jedhu jiraanum dubbii sagalee waaqa dhagaye kun amma raajiidha amma dhugaa rabbii iskii dhaggeeffadhaa mee adaraa waaqa. Horattiin addana kee deemtee albaatu kun
asirratti alba'uu dhiisiitii qaamaan na gaafadhu jechuudha. Qaamaan na gaafadhuuti. Raajii koo ergaa keessanii fi abaarree kana eenyu biraan sinii geenyu eenyu biraan akka sinii geenyu barbaaddu siniif geenya rakkoon qabu. Sooshaal miidiyaan kan addunyaati waan ta'eef biraan sinii geenya. Eenyu biraan sinii geenya itti fufaame. Sheer godhii gurbaasa albaaru sana biraan immoo gaa gurbaasa albaaru sanaa fi warratti jala deemtu warra akkasaatii sana biraan gaa. Wayyoo raajii amma reef daandirraa jallattan. Hin albayin kan jedhu macaafa qulqulluu tiksiisaa nuu kennuu dandeessu. Tiskii kamirratti barreeffamee jira daraa waaqa. Hin albayin kan jedhu maal tiksiisaa naa kennime. Hin albayin kan jedhu caafamee jira taanaan tole anatu dogoggore. Eeshi immoo haa ta'u. Nu jaalattu moo nun jaalattan yoo nuti isin jaalachuu baannee isin maal jettu raajii koo itti fufaame. Sinin jaalladha yoo diddanis sinin gabbaruan. Teekaandoo keessan iskii tokkichan laala maaloon osoo seerayyuu maalo teekaandoo keessan tokkicha natti argisiisaame isa goodaa daandii makiinatti baatanii utaaltan sana iskii jedha jechuuf tokko lama sadi. Mangaagaa waan nama jallistan fakkaattu onosi sodaadha yakkuma gamtan iyyuu isin onnee qabdu raajii koo hin cimu mee tajaajila keessanii. Amma immoo laalla hin albayinaa jettu silaayi mee tokkicha nuu tajaajila mee akkasiin nuu kadhattan barbaanna raajii koo otoo nu abaartanis maal godhadhee tole jennee fudhanna. Maaluma gochaa jirta waaqa sodaadhu. Gadhiisii dhumadhaamsin dhugaa waaqa gadhiisii kan dhimma hin qabne waan fedha garaa keessanii kan hojjettan namni isaan qabee isaan dhaabbisu hin jiru namni isaanitti waa'ee himu hin jiru akka barbaadan ta'u akka barbaadan jiraatu waan fedha garaa isaanii godhu ijoolleen xixiqqoon gaafa bira dabartu gartanitti nutti fakkaata. Ija keessa laaltee dabarte raajii dhabde kun gufuu hojjechuu barbaadde mana borootti gara meedaatti achi baateen hojjettu maal daandii konkolaataan irra deemurra dhaabbattee akka kana gaafa taatu namoonni si biratti dhufanii waaqeffatan ijoolleen si bira darbaa jirtu sun iyyuu maal siin jette namichu yoo wanti hin jedhu kun yoo si bira ga'eef suufii kee ofirraa baaftee uttaa kaawwattee gara meedaatti achi baateen hojjettu daandiirra dhaabbattee akkatti seexana rukuttu shaakalaa jirtaa saraajoota biraarraa agarte charchii isaatii galaara ta'e ganaa dhaqaara ta'e hin jennu wantichi immoo ganama wayiidha dhagna wayifataa jira fakkaata. Wangeela lallabuudhaan amma kun macaafa qulqulluu barsiisuudhaan wanti itti gochaa jirtu daandiirra dhaabbattee kun raajii tokkorraan eegamu. Adeemsa keessan eeggachuu qabdu dubbannaa keessan eeggachuu qabnu jennee dubbachaa jirra. Maaliif saba baay'eetu sin dudduuba jira. Isinitti qaana'u sinumarraa dhufanii wangeela dhaga'u wangeela maa lallabdu miti. Isumatti raajjan sana lafa fiddanii itti waraabdan sana sabatti waaqni qalbiitti sin adeebisu kaa kanaachi maal jennamti.